Raadiyoon siif maali? Waa'een raadiyoo gaafa ka'u maal yaadattu? Seenaa akkamii raadiyoo wajjiniin qabdu? Guyyaa har'aa guyyaa raadiyoo addunyaati. Sababa kanatti fuula feesbuukii keenya irratti maxxansinee turre namoonni maal yaadatu? Seenaa akkamii qabu raadiyoo wajjin kan jedhu. Kana keessaa dhaggeeffataan yookiin hordofaan keenya tokko waan baay'ee nama kofalchisu seenaa raadiyoo wajjiniin mudannoo qabu nutti himee ture. Maal jedhaa? Naannoo isaaniitti bara durii yeroo raadiyoo qoftii akka filannootti akka filannoo oduu waan garaagaraa kan irraa dhaga'an ta'ee yeroo ture sanatti guuzatu jira yookiin immoo daboo qabu. Bakka sanatti deemee raadiyoo nama tokko qofatu qaba. Namni sun raadiyoo banee warri kaanillee waliin dhaggeeffatu. Namni sun cufnaan raadiyoon hin jiru jechuudha. Kanaaf bakka nama sanaatti wal ga'anii raadiyoo dhaggeeffatu warri daboof deemanii gurbaan illee deemee gaafa deemu raadiyoo sana keessa sirba Adam Haaruun weellisaa baay'ee jaallannu weellisaa gameessa kabajamaa walleessaatu weellisaa ture. Gurbaan baay'ee jaallatee biraa deemuu didee isa booda abbaan raadiyoo gaafa dhimma isaarraa bahu raadiyoo cufe gaafa inni cufu maaf raadiyoo cuftaa maaloo naaf banii jedhee baay'ee itti tole waan ta'eef kan ture raadiyoon tokkittii sana qofa. Abbaan raadiyoo sun itti qoosee gurbaan raadiyoo keessaa dubbatu beelawee jira kanaaf iyyuu dubbachuu hin danda'u kanaafan cufee jedhaan. Duuba gurbaan akka raadiyoon banamuuf barbaade sun haadha isaa bira deemee biddeen fidaaf akka inni nyaatuuf gaafa deebi'u qoosaa ta'uu isaa bare. Gurbaan raadiyoo keessaa nyaata nyaatee isaaf dubbataa jechuudha akka inni yaadetti. Qoosaa akkasii fa'aa yookiin mudannoo akkasii fa'aa namoonni qabu kun mudannoo dhugaadha kan namoonni nu barreessanii. Egaan hordoftoota keenya guyyaan raadiyoo addunyaa waggaan guraandhala 13 guyyaa har'aa jechuudha akka kabajamu dhaabbati biyyoota gamtoomanii yaa'ii waliigalaa bara 2011 taa'een murteessee yeroo jalqabaaf kabajamuu kan eegalee bara 2012 irraa eegaleeti waggaan kabajamaa innis michummaa raadiyoon dhala namaa waliin qabu akkaataa raadiyoon itti jiruuf jireenya hawaasa addunyaa jijjiiree ammallee dagatamuu akka hin qabne humna raadiyoon qabu akka yaadatamuudha kaayyoon guyyaa kana. Dhugumayyuu akka guyyaa har'aa teknooloojiin miidiyaa garagaraattiin caqasnu TV irraa ka'ee yuutuubiin jira yeroo har'aa filannoo baay'eetu jira kunituun dhufin dura raadiyoo ture bakkitti waa dhaga'anii kanaafiyyuu raadiyoon michummaa hiriyaa dhala namaati michummaa guddaa qaba dhala namaa wajjiniini. Kanaan wal qabatee nama yeroo dheeraaf afaan Oromootiin raadiyoo irra hojjetaa turan gaazexeessaa gameessa seenaa miidiyaa afaan Oromoo keessatti inumaa nama jalqabaa jedhaman warra hangafaa keessaa akka ta'an obbo Isaayyaas Hordofaa gaazexeessaa gameessa Isaayyaas Hordofaa dubbisnee jirra. Gaazexeessaan keenya Finfinnee jiru gara mana isaatti malee isaa wajjin gaaffiif deebii taasiseera. Isaanis raadiyoon isaaniif maal akka ta'e raadiyoo akkamittiin ibsu raadiyoon isaaniif maali akkamittiin ilaalu ka jedhurraa eegalu mee yaada isaanii dhaggeeffannu. Anaaf egaa raadiyoon tokkoffaa ogummaa gaazexeessummaa koo irratti kanan itti hojjedhee bu'aa isaa kan hin argee faayidaa isaa kan itti hubadhee uummata wajjin kan walitti na fidee uummata keessa kan nagashee biyya garaa keessa deemee akkan hojjedhu kan na gargaare raadiyoo bara gaazexeessaan raadiyoo turedha. Tajaajila oduu Itoophiyaa caalaayyuu jechuukooti. Kanaafi raadiyoon anaafi iddoo guddaa qabaa. Jireenya koo keessattis seenaa jireenya koo keessattis boqonnaa guddaa mataasaa danda'e qabaa. Bu'aa asitti buufadheera. Beekumtiitti argadheera. Uummata koorraa jaalala argadheera. Kanaaf amma waan tokko amma yeroo tokko maalin ta'e haati manaa koo Wallaggaan jirti anummas hin jiraa ishee as geeddarsiisuudhaaf dargaggeessaa bira sanaan waggaa 30 kan fuudhu 33 isheen garuu waggaa 19 akkasidha isheen ogeettii fayyaadha Wallagga turte amma anummas hin jiraa as na biratti akka geeddaramtuufni yaale. Waliigaltee jiramtee amma ragaa sartifikeetii gaa'ela hin qabnu. Garuu naa barreessaan jedhe bulchiinsa keenyaan raadiyoodhaan
Amma yeroo na barreessanii yeroo na achi dhaqu hin danda'amu garuu egaa xalayaa koo yeroo geeffachuu dhaqu barreessituun na dhowwite. Galuu hin danda'amu. Lammaffaa immoo meerre ragaan keessanii. Egaa kana afaan beeku hin tureen hin hubanne. Hin ta'u kuni naan jette. Galee na asubsiisaan jennaan na didde. Isa raadiyoon Itoophiyaa na barreessee fi iyyata koo walitti qabsiistee meetti naa geessin jedheen. Itti gaafatamaa hoogganaa sanatti yeroo naa geessitu itti gaafatamaa qajeelcha dhaabbataa fayyaa Itoophiyaati. Guutummaa Itoophiyaa irratti jechuudha ministeera fayyaa irratti. Gaafuma hoogganaan sun maqaa koo arganii yeetaalle xireeku waami eessa jira kennee deemu jira nan gala malee naane beellama malee hin galtu jedhee sanii nan biseennaan gashii jedhani. Yeroo hin galu na hammatanii na dubbisanii na hammatanii siidhaa Isaayyaas Hordofaa jedhanii na hammatanii baay'ee isin jaallannaa naaf maatii koo jedhanii achiitii booddee bakka waa'een jijjiiramaa gaaffii koo sanaa sadhiisneeti waa'ee sagantaa keenya afaan Oromootiin wanta hojjetamu fa'aa wanta hojjetamuun irra jiru fa'aa haasawutti kaane Oromoodha. Oromoo sabboonaa Oromooti. Afaan Oromoo hin dandeessuun seenanii jedheen jennaanii ani Boonaa Hooraan jedhama naan jedhan. Amma eessa akka isaan jiran hin beeku. Dhugaa dubbachuudhaa fi amma doktariidha isaanii Doktar Boonaa Hooraa jaalala isaan sabboonummaa isaan qaban sana bara sana keessatti bara reediyoo sana keessatti bara waggaa 40 jechuudha. Bara sana keessatti kanumaan jechuun ani kanan argadhe kanan jedhu kanan deeggarsa argadhe jedhu kana tokko maatii kootiif maatii koo na gargaaranii Naqamteetti bilbilanii barreessi asii jijjiirama malee yoo bakka bu'iinsa malee yoo jijjiiramte hin mormu jedhanii barreessi jedhanii na deeggaraniiru. Kana kun maal inni sitti fakkaataa sabboonummaadha jaalala waan ta'uu qabanidha. Ani maaliifi kan na beeksisee afaan Oromootiin afaan saba kootiin waan hojjedheef saba koo immoo ulfinaaf jaalala guddaa naa kennuu isaatti jireenya koo keessatti iddoo guddaa qaba. Bu'aa guddaatti argadheera. Saba koos gargaaree anas beekumtiitti argadhee maatii kootiif illee waan akkasii isaan kana qofaan kaase malee kan biraas baay'een jiru akkasuma. Obbo Isaayyaas Hordofaa yookiin gaazexeessaa Isaayyaas Hordofaa miidiyaa jiran hunda irratti hojjetaniiru. Gaazexaa irraa jalqabanii reediyoo, televezyiinii waan hunda irratti hojjetaniiru. Ammoo hunda caalaa reediyoo waliin mudannoo addaa akka qaban seenaa addaa akka qaban nutti himaniiru. Bara sana namni Finfinnee keessatti afaan Oromoo dubbachuun sodaata. Afaan Amaaraa malee. Akka hin qaroomnettis lakkaa'ama natti fakkaata jedhu fakkaata. Hin dubbatu nuyi garuu nu haasofna. Yeroo magaalaa Finfinnee keessa deemnu nama afaan Oromoo hin beekne wajjin afaan Amaaraa haasofna malee afaan Oromootiin haasofna. Isa tokko wajjin dura yeroo sanaan diraaftii kana afaan dhugaa. Kana diraaftii keessatti nan beekaan. Nan dubbisee attam fayyaadhaa attam jirtaa nagaadhaa danaana indaminaa naan jedhe. Indide ani afaan Oromootiin taasisa inni afaan maal taate afaan Oromoo wallaalte moo maal taate jedhe hiriyaan koo bira jala Saamu'eel Dhaabaa. Maal taate dhiisi gaa bakka haasawuu barbaanne naan jedhe. Maal akka haasawuu wallaala maal nama haaraa wal beeknu miti maal taateeti garuu hin jedheen. ኧረ ምንም አልሆንኩም እባክህ ዘና እንበል አንተ ምንድን ነው ነሎሌ ኢላሜ አትይኝ jedheen ila ati jedheen sodaatte ofitti qaanofte ati ni Oromoon garuu ati dhuguma Oromummaan keessa jira ta'e ofitti qaanoftu turte nuuf mindaan nu kaffalamaa meen jedheen ila reediyoodhaan kan hojjennu bu'aa qaba afaan Oromoo kabajaa qaba ummati Oromoos eenyuun gadis miti beekee ati garuu wallaalaadha kun booddee sii gala ammaaf garuu waan as keessatti waan taasifnus wanta lola guddaa kaasnee wanta innus miti
ati namas miti nu wajjinis lammatas nan dubbisini afaan Oromootiin hin taasaa ere baakki Isaayyaas ere baakki ammayyuu nan dhiistu ati lole kanas na yaadadhaa namoonni akkas jedhanis jiru waan baay'ee keessa dabarree waan baay'ee sana hundumaa dabarree as geenyee kana faadhaa afaan Oromoollee sammaa kana sanamman siin jedhe kana yeroo interview gochuu deemnu namoonni yeroo interview nu kennanii walitti maku kanas akka ummati keenya afaansaa guddina afaansaatiif eeggannoo akka godhu illee akka taphaa goonee dabarsaa turre kanaan dhugaadhumatti dubbachuudhaaf kun gumaacha guddaadha. Amma fakkeenyaaf iddoo tokko deemnee Oromoodha hoogganaan kutaa biyya sanaa jaallee jedhama jaallee jechuun gwaadde jechuudha yeroo sanaa jaallee Jiksaa Fayyisaa Oromoo ta'uu isaa ibsuudhumaaf isin hoogganaa waajjira kutaa biyya kanaati mee warshaan kun bara kamii jalqabee akkamittiin akka jalqabee waa'ee oomisha isaa haala guddina isaa kana mee ibsanaa kennaa jedhee gaafadhe. በጣም እትን ምስጋና ሲያቀርብ አይደ እስማን ጅቡነት ድፈመስ ኢላ አክማ ቻርቲ ከነረቲ ገለጹ ዳፊ ሞኮረቲ 1900 ጀሬ ጀልቀበ ጀሬት በቃ አፋን ኦሮሞ ይሴት አፋን አማራ በጣም እቲ ችግሪ ጉዳን እንቅፋቲ ጉዳን ከኑ አጋጠመ jedhee dhumati walii mammakiyaasee teeppii kootii waraabadhee bara sana teeppiidhaa waraabadhee yeroo istuudiyoo keenyatti dhufnu hin koofallee isa dhageenye. Kana irratti diraamaa hojjennaa jenne anaaf Saamu'eel Dhaabaa. Jennee akka ittiin namichi kana dhiyeessine. Ani gaazexeessaadha. Saamu'eel immoo jaallee Jiksaa Fayyisaadha. Jaallee Jiksaa Fayyisaa jedhee Saamu'eel immoo itti beeka aktariidha Saamu'eel uumama isaatiin fedhe kaa jennee dhumarratti gaa kan agarsiisneeti jaallee Jiksaa afaan Oromoo afaan sirriitti dubbachuu dhiisuu keessanitti baay'ee gaddina. Afaan Oromoo yeroo dubbannu afaan Oromoo qulqulleessinee dubbachuu danda'uu qaamna. Guddina afaan keenyaaf gaariidha. Afaan Amaaraas yeroo dubbannu afaan Ingilizitti walitti makuun qaroomina miti. Afaan Oromoo keessattis afaan Amaaraatti walitti makuun qaroomina miti. Wallaalummaadha. Of wallaaluudha. Hubadhaa jennee dabarra. Shima kana duwwaanne. Isinoo reediyootiin wal qabsiistanii mudannoo akkamii qabdu? Gaazexeessota gameeyyii eenyufaa yaadattu? Mudannoo isaanii hoo waan yaadattan qabdu? Egaan hordoftoota keenya gaaffiif deebii gaazexeessaa gameessaa obbo Isaayyaas Hordofaa waliin taasifnee kutaa lammaffaan isitti hufa. Kan jalqabaa kanaan guyyaa raadiyoo addunyaatiin wal qabsiisnee mudannoo isaan qaban irrattidha kan xiyyeeffanne. Kutaa ittaanuun ammoo bu'aa bayii jireenya isaanii keessattiyyuu obbo Isaayyaas barsiisaa turanii gaazexeessaadha. Ammoo barreessaa kitaabaati. Dhiyeenya kan ammoo gama fiilmiitiin illee hirmaannaan isaanii cimaa jira. Sababiin isaa kitaaba isaanii hawwii jedhu gara fiilmiitti geeddarameera. Kanaafiyyuu gama kanaanis gama fiilmiitiinis afaan Oromoo keessatti hirmaannaa akka qaban hubannee jirra jechuudha. Kanneen hunda kutaa lammaffaa keessatti isiniif dhiyeessina. Haga ammaatti waan nu faana turtaniif hedduu galatooma. Kutaa lammaffaadhaan wal argina.